Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu keenya sa'aatii kanaaf qabannee sin dhageessifnaa oduu waliin amin shubbiseeti hanga xumuraatti nu waliin akka turtan sin affeeraa gara oduu keenyaatti sin dabarsinaa. Maqaleetti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman dhorkaa hijaabaa mormuun addabaabaa itti bahan. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti uummanni kumaatamaan lakkaa'aman dhorkaa uffannaa hijaabaa kaa'ame mormuun guyyaa har'aa hiriira bahaniiru. Hiriirri kun kan bahame manneen barnootaa magaalaa Aksuumitti argaman ajaja manni murtii fi biiroon barnootaa naannoo Tigraay dabarse mormuun barattoonni hijaaba uffatanii akka hin baranne dhorkuu hordofeeti. Hiriirri mormii manni marii dhimma Islaamummaa Tigraay qindeesse dhaadannoo hijaaba uffattee ni baratti jedhamuun magaalaa Maqaleetti marfata Roomaanaanitiin geggeeffamaatiin oole. Pirezidaantiin mana marii dhimmoota Islaamummaa naannoo Tigraay Sheekh Adam Abdulqaadir dhiibbaan amantaa Islaamaa irratti taasifame kun yaaddessaa ta'uu himeera. Manni murtii fi biiroon barnootaa ajaja ifa ta'e dabarsees ijoolleen keenya barnoota akka hin arganne dhorkamaniiru. Biyya seenaa Islaamummaa jaarraa hedduu qabdu keessatti gochaan akkasii kun daran yaaddessaadha jedhan. Hiriirri mormii kun kan taasifame marii fi gaaffii aanga'oota wajjin irra deddeebiin taasifame hordofee ta'uu himanii rakkoon jiru ammallee hin furamne ijoolleen keenya barnoota akka hin baranne dhorkamaniiru jechuun dubbataniiru. Akka Sheek Ahadam jedhanitti rakkoon akkasii kanaan dura mudatee ture. Waggaa tokko dura barattoonni Islaamaa hijaaba uffatanii turan lubbuun darbuu eeruun amma immoo hijaaba uffatanii dirqama barachuu qabu jennee dubbanna jechuun kaasaniiru. Hiriirri kun karaa seera qabeessa ta'een geggeeffamuu Sheek Ahadam dubbatanii mormitoonni sagalee isaanii karaa nagaa qabeessa ta'een dhageessisaniiru. Hiriira kana karaa tasgabbaa'aa fi seera kabajeen akka geggeeffamuuf to'annoo taasisaa jirra jechuun dabalaniiru. Hiriirri mormii kun rakkoo hin furamin akka barattoota Musliimaa kutaa 12ffaa magaalaa Aksum qormaata biyyaalessaaf akka hin galmoofne dhorkuu hordofeeti jedhan. Dhorkaa uffannaa hijaabaa manni barumsaa dabarsee barattoonni mormaa turanii barattoota murtee kana morman 160 ta'an qormaata biyyaalessaatiif akka hin galmoofne dhorkamuu isaa guyyaa galmee jala darbee ture. Bulchiinsi aanaa Aksum qajeelfama barattoonni Musliimaa hijaaba akka hin uffanne dhorkuu hojiin ala taasisuun manneen barnootaa himata kanaaf deebii akka laatan gaafatee ture. Ogeessi seeraa Mustafaa Abduu jedhamu hiriiricha irratti hirmaate akka dubbatetti kaayyoon hiriirichaa inni duraa barattoota sababa hijaaba isaaniitiin barnoota irraa dhorkamaniif eeyyamni akka kennamuuf jalqaba gaafachuufi jedhan. Yookaan barnoota yookaan immoo amantaa keessaa tokko filataniif seerri dirqisiisuu hin jiru jechuun barattoonni kunneen hijaaba isaanii uffatanii barachuuf mirga guutuu akka qaban dubbataniiru. Hijaaba fudhachuuf yookaan uffachuuf dirqama amantaa ta'uun eeruun mirgi kun immoo dhaabbilee idil addunyaa kan akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin labsameera jedhan. Amantaa kamiyyuu mormaa hin jirru haa ta'u malee mootummaan naannichaa akkaataa mirga barattoonni qabaniin akka baratan akka eeyyamu waamicha isa dhumaanii taasifna jechuunis dubbataniiru. Hirmaataan hiriira mormichaa kan biraa Bilaal jedhamu umriin isaa ganna 65 ta'e adda irratti bahuun kan hirmaate yommuu ta'u murtee kana hiriyoonni isaanii kan kiristaanayyuu mormaa jiraachuu ibsuun manneen barnootaa kun manni murtii ajaja dabarse kana akka fudhatan cimsanii dubbataniiru. Bakka bu'oota hawaasaa Islaamummaa waliin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa guyyaa har'aa hiriira mormii booda marii geggeessaniiru. Heerri biyyattii mirgi amantaa akka kabajamu kan eeyyamu ta'uu eeruun barattoonni Musliimaa sababa hijaaba uffataniif barnoota irraa ari'amuu hin qaban jechuun dubbataniiru. Rakkoon kun hanga babal'achaa dhufuu isaatti gadduun obbo Geetaachoon kan ibsan yommuu ta'u Dimtsa Wayyaaneen gabaasa isaatiin eereera. Barattoonni kunneen barnootaan dhorkamuu akka hin malle Geetaachoon dubbatanii akka mootummaatti heerri keenya ifaadha jechuun hiriirri mormii hawaasni Musliimaa karaa nagahaatiin dhageessisan kabajamaa ta'uu eeruun deebii argachuu akka qabanis pirezidaantiin yeroo obbo Geetaachoo Raddaan dabalanii dubbataniiru. Galmeen sirna hajjii kamisa dhufu akka eegalamu himame. Manni maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa hoogganaan dhimmoota hajjii fi umraa Haaji Abdul Fattah Muhammad ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin galmeen sirna hajjii kun hanga gurraandhala 21 bara 2017tti akka xumuramu dubbataniiru. Hajjiin bara kanaa qarshii 625 akka ta'e manni marichaa beeksiseera. Galmeen sirna hajjii bara kanaa magaalaa Finfinnee dabalatee guutuu biyyattiitti wirtuuwwan galmee 30tti geggeeffamu yommuu ta'u qaamonni ulaagaa guutan hundi hanga yeroo xumuraatti akka galmaa'an manni marichaa waamichaa dhiheesseera. Ibsi imaltoonni yeroo galmeedhaaf guyyaa waraqaa eenyummaa gandaa fi paaspoortii haaromfame dhiheessuun dirqama ta'uu dubbataniiru. Bara kanas akka Itoophiyaatti imaltoonni sirna hajjii 10,000 ol ta'aniif sirnichi akka raawwatamuun eeyyamamuu isaa manni marii dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa beeksiseera.
Waldhabdeen hooggantoota TPLF gidduutti babal'achaa jiru nageenya naannichaatti mul'ate kan dukkaneessuudha jechuun dubbatame. Waldhabdeen hooggantoota ol'aanoo adda bilisummaa uummata Tigraay ABUT yookaan TPLF gidduutti babal'achaa dhufe nageenya naannoo Tigraayitti mul'ate kan dukkaneessu ta'uu Paatriyaarkiin Ortodoksii Itiyoophiyaa Qulqulluu Abuuna Maatiyaas dubbatan. Paatriyaarkichi dhaamsa kana kan dabarsan xalayaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa fi dura taa'aa garee ABUT Debratsiyoon Gabra Mikaa'eliif dhuunfaa isaaniitti barreessaniin ta'uu dubbatameera. Haalonni yeroodhaa gara yerootti hammaachaa deemuun nageenya argame gara balleessuutti adeemaa jiraachuu ibsanii isa kana ilaalchisuun callisanii namaa fi Waaqayyo biratti kan gaafachiisu waan ta'eef xalayaa gorsaa kana barreessuuf dirqamneerra jechuun Abuuna Maatiyaas ibsaniiru. Paatriyaarkichi qaamolee lamaan qaamaan arguu fi yaalii taasisanii milkaa'uu dhabuu hordofee xalayaa akka barreessanis dubbataniiru. Kana malees waldhabdeen yeroo gara yerootti dabalaa dhufuu fi garaagarummaan bal'achaa adeemsi hin baramin irra deddeebiin sirnichaan mari'achuun hafe walirratti ka'uun bal'achaa dhufuu hordofee sammuun koo nageenya dhabeerra jechuun dabalaniiru. Badiin Tigraayitti raawwatame garmalee kan nama mararuu fi ulfaataa turuu eeruun uummata naannichaa lolarraa hafee gara jireenya idileetti ni deebi'a jedhamee yeroo abdatamutti waraanni akkanaa ka'uun ammoo hammaataan ta'uu dubbataniiru. Garaagarummaan garicha gidduutti uumame jireenya uummata Tigraay ilaalcha keessa kan hin galchineedha jechuun waldhabdeen hooggansoota gidduutti uumame garmalee naasisaadha. Akkasumas rakkoon jiru mariidhaan furamuu dhabuun isaa ammoo baay'ee ulfaataadha jechuun Paatriyaarkichi dubbataniiru. Ga'eessaa fi namoota xiinxalaa waan ta'aniif rakkoon hawaasichaa ilaalcha keessa galchuun mari'atuun ni furama jennee abdanna jechuunis dubbataniiru. Mormiin aanga'oota gidduutti uumame rakkoon walxaxaa uumuu fi naasisaa ta'uu irra deebiin kaasanii waldhabdeen hooggansa gidduutti uumame uummata gidduutti garaagarummaa uumaa jiraachuu sodaa qabu ibseera jechuun xalayaa kana irratti kaahaniiru. Karaan aanga'oonni kunneen filatan kun nageenya argame kan booressu ta'uu karaa badii irratti geessu waan ta'eef akka irraa of qusatan xalayaa keessatti eeraniiru. Paatriyaarkichi waamicha bira torbaan darbe keessa taasiseen lolli naannoo Oromiyaa fi Amaaraa dhaabbachuun waldhabdeen aanga'oota Tigraay gidduutti uumame furamuun uummanni naannichaa tasgabbii akka argatu gaafachuu gabaasamee ture. Itiyoophiyaa fi Jibuutiin tumsa damee haqaa irratti qaban irratti mari'atan. Jibuutitti ambaasaaddarri Itiyoophiyaa ambaasaadar Birhaanuu Saggaa'ee ministeera haqaa Jibuutii Alee Hassan Baahidoon waliin mari'ataniiru. Marii isaaniitiin biyyoota lamaanitti yeroo garagaraatti hawaasa irraan miidhaan gahaa kan jiran yakkoota daangaa ce'an haala waloon ittisuun danda'amu irratti marii godhaniiru. Dabalataan sirna daldalaa fi siivilii damee seeraa irratti tumsa waloo cimsuu muuxannoowwan gaggaarii wal jijjiiruu fi walitti dhufeenya dhaabbilee haqaa gidduu jiru cimsuun haala danda'amu irratti mari'achuu isaanii odeeffannoon imbaasii Itiyoophiyaa Jibuutitti argamu mul'iseera. Mootummaan Itiyoophiyaa biyyoota ollaa wajjin daldala cimsuuf kutannoon hojjechaa jiraachuu obbo Kaasahuun Goofee himan. Mootummaan Itiyoophiyaa daldala biyyoota ollaa wajjin taasifamu cimsuun kutannoon hojjechaa jiraachuu ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa obbo Kaasahuun Goofee himaniiru. Waldaaleen damee loojistiksii Itiyoophiyaa sirna daldalaa fi loojistiksii gaanfa Afrikaa fooyyessuu fi jijjiiruuf dandeessisuu koonfiransii misooma daldalaa adeemsisuu eegaleera. Waldaaleen damee loojistiksii Itiyoophiyaa, Jibuutii fi naannawa gaanfa Afrikaatti koriidara daldalaa fi misoomsuuf kan dandeessisu ta'uu koonfiransichi gaggeesseera. Koonfiransichaanis pirezidaantiin waldaalee damee loojistiksii Itiyoophiyaa aadde Elsaabeet Geetahuun kaayyoon keenya walitti dhufeenya diinagdee Itiyoophiyaa fi Jibuutii gidduu jiru cimsuu fi guddina waaraa biyyoota lamaanii mirkaneessuuf gumaachadha jedhan. Marichis guyyoota lamaaf dhimmoota walitti dhufeenya cimaa biyyoota lameenii guddisuu, waljijjiirraa beekumsaa fi wal gargaarsa tarsiimaa uumuuf kan gargaaru ta'uu mari'anneerras jedhaniiru. Naannoo Harariitti boba'aan liitira 13,000 ol seeraan ala kan ta'e manatti kuufamee argame to'atame. Naannoo Harariitti boba'aan liitira 13,480 seeraan ala manatti kuufamee argame to'annoo jala oolfamuu Komishiiniin Poolisii naannichaa ibse. Akka eeruu kanaatti eeruu hawaasni kennee fi sakatta'iinsa poolisiin taasiseen boba'aan seeraan alaa kun to'atamuun beekameera. Namoonni dhuunfaa boba'aa mana isaanii keessa dhoksanii argamanis to'atamuun dubbatame. Qaamoleen daldalaa boba'aa seeraan ala irratti hirmaatan hordofuun tarkaanfiin fudhachuu cimee kan itti fufu ta'uu poolisichi beeksiseera. Liqiin waliigala Itiyoophiyaa waggoottan 5 keessatti dhibbantaa 22.3 dabaluun doolaara biiliyoona 68.9 gahe. Liqii alaa fi biyya keessaa dabalatee liqiiwwan waliigalaa mootummaa Itiyoophiyaa waggoottan 5 darban keessatti
Dhibbantaa 25.3 dabaluudhaan dhuma baatii waxabajjii bara 2024tti doolaara biiliyoona 68.9 gahuun ibsame. Kunis oomisha waliigalaa biyya keessaa GDP biyyattii keessaa dhibbantaa 32.9 bakka bu'u yoo ta'u, kan bara darbee ture waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbantaa 8.8 dabaluu gabaasa liqii mootummaa tibbana ministeera mallaqaan maxxanfame ni agarsiisa. Gabaasichi daballee liqii mootummaa waggoottan 5 darban bara 2019-20 fi 23-24 gidduutti mul'ateef jijjiirama gatii sharafa alaa akka sababa ijootti kaa'eera. Liqii waliigalaa keessaa liqiin biyya keessaa dhibbantaa 59 doolaara biiliyoona 40 yommuu ta'u, liqiin alaa ammoo dhibbantaa 41 doolaara biiliyoona 28.9 qabateera. Waggaa darbe keessa liqiin biyya keessaa dhibbantaa 14 kan dabale yommuu ta'u, liqiin alaa ammoo guddina xiqqaa dhibbantaa 2.5 galmeesseera jechuun gabaasa kana keessatti eerameera. Liqii alaa Itoophiyaa hin kaffalamin qabdu keessaa dhaabbileen biyyoota hedduu liqii alaafam ol aanaa kanaan tilmaamaman dhibbantaa 52 kan qaban yommuu ta'u, liqeessitoonni gamlamaa ammoo dhibbantaa 28.3 tokko qooda qabu. Inni hafe ammoo liqeessitoota dhuunfaa irraa kan madduudha jedhama. Doolaarri Ameerikaa liqaa alaa Itoophiyaan qabdu keessaa dhibbantaa 45.84 yoo ta'u, yuuroon dhibbantaa 6.58 fi yuwaaniin chaayinaa dhibbantaa 1.52 irratti walitti aanuun argamaniiru. Gabaasni kun akka agarsiisutti liqiin alaa Itoophiyaan yeroo ammaa dhibbantaa al ergeetiin qabdu dhibbantaa 179.8 yoo ta'u, ulaagaa biyyattiin keessa dhibbantaa 150 haalaan caaleera jechuunis dubbatameera. Gabaasicha kana keessatti kun ulaagaa bu'uuraa ol ta'uu agarsiisa jechuunis dubbatameera. Haa ta'u malee gabaasni kun liqiin mootummaa waliigala biyyattii ulaagaa baankii addunyaa fi fandii maallaqa idil addunyaa IMF keessatti argamu ibseera. Gabaasni kun kan bahee sagantaa haaraa hojiirra oolmaa riifoormii diinagdee biyya keessaa isa lammaffaa deeggaruuf kayyeeffate ilaalchise ji'oota 6 dura mootummaan Itoophiyaa fi IMF gidduutti marii xumuruu hordofeeti. Waliigaltichi kan irra ga'ame mootummaan dhuma ji'a adoolessaa bara 2024 sirna sharafa alaa gabaa irratti hundaa'ee ce'ee murtee gabaa dabarsee wal qabateeti. Akka gabaasa kanaatti qaawwi faayinaansii haftee yeroo sagantaa bara 2024-25 hanga 2027-28tti tilmaamame doolaara biiliyoona 10.7 maddoota hedduurraa kan argamu ta'a. IMF doolaara biiliyoona 3.4 kan gumaachu yommuu ta'u, doolaarri biiliyoona 3.75 ammoo deeggarsa baajata baankii idil addunyaa kennurraa kan argamu jedhamee eegama. Torbee darbe IMF'n gamaagama isaa lammataa sagantaa liqii doolaara biiliyoona 3.4 Itoophiyaaf kennamu xumuruu beeksiseera. Gamaagama kana hordofee Itoophiyaaf liqii dabalataa doolaara miiliyoona 248 raggaasiseera. Pireezidaantiin Somaaliilaand hariiroo Itoophiyaa fi Jibuutii waliin qaban cimsuuf waadaa galan. Pireezidaantiin Somaaliilaand Abdurrahmaan Muhammad Ali Abdullaahi Irroo walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Jibuutii waliin qabdu cimsuuf akka hojjetan waadaa galaniiru. Hariiroon kunis misooma diinagdee, nageenyaa fi tumsa naannawa Somaaliilaand guddisuu keessatti gahee ol'aanaa akka qabu dabalaniiru. Pireezidaantichi sagantaa wiixata darbe magaalaa guddoo Somaaliilaand Hargeysaa keessatti gaggeeffame irratti haasawaa taasisaniin Itoophiyaa Somaaliilaandiif ollaa murteessaa fi michuu yeroo dheeraa ta'uu ishee ibsaniiru. Itoophiyaan michuu bara dheeraa fi ollaa murteessaa guddina diinagdee, nageenyaa fi hariiroo keenya Afrikaa keessatti guddisuudhaaf nu gargaarteedha kan jedhan Irroon itti dabaluun walitti dhufeenyaan kun faayidaa waloo guddisuu fi murteessaa akka ta'e seeraniiru. Kana malees hariiroo lammaffaa Somaaliilaandiin Jibuutii waliin qabdu deebisanii ijaaruu fi tumsa Ameerikaa waliin qabanis cimsuuf abdii guddaa qabaachuu isaanii kaasaniiru. Biyyoonni walitti dhufeenya Somaaliilaandiif fedhii guddaa agarsiisan lamaan Jibuutii fi Ameerikaa waliin hariiroo keenya ni cimsina jechuunis dubbatan. Bara darbe pireezidaantiin duraanii Somaaliilaandii fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad waliigaltee Somaaliilaandiif beekamtii kennuu fi Itoophiyaadhaaf ammoo karra galaanaa argamsiisu mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee Itoophiyaan waliigaltee kanaan kan hin gammanne Somaaliyaa waliin wal dhabdee uumame furuuf jecha dhiyeenya kana Ankaaratti waliigaltee erga geessee booda hojiirra oolmaa waliigaltee kanaaf gaafii keessa galeera. Aangawoonni Somaaliyaa waliigalteen kun akka haqame dubbatanis Itoophiyaan garuu hanga ammaatti ifatti wanti dubbatame hin jiru. US murtee dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa bahuuf dabarsitee irra deebitee ni ilaalti jennee abdanna jedhan Dr. Teedros Adhanom. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp guyyaa jalqaba Waayit Haawusiin tarkaanfii fudhate keessaa inni jalqabaa US dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa akka baatu ajajuu isaati. Tarkaanfii Tiraamp kana hordofee hoogganaan ol aanaan WHO Dr. Teedros Adhanom fuula miidiyaa X irratti deebii kennaniiru.
Dhaabbanni fayyaa addunyaa Ameerikaa keessaa of baasuu isheetti baay'ee gadda jechuun dubbatanii US hundeessitoota dhaabbata kanaa keessaa hangafa ta'uu isheen alatti dhaabbaticha cimsuun toora qabsiisuu keessatti shoora ol'aanaa qabdi jechuunis dubbatan. US murtee kana irra deebitee ni ilaalti jennee abdanna. US fi dhaabbanni fayyaa addunyaa gidduutti hariiroo cimsuu fi marii ijaaraa ta'e geggeessuudhaaf hawwii guddaa qabna. Kun fayyadamummaa fi nageenya miiliyonotaaf faayidaa guddaa kan qabudha jechuun Dr. Teedros Adhaanoom dubbataniiru. US biyyoota dhaabbata fayyaa addunyaadhaaf baajata guddaa ramadan keessaa jalqaba irratti kan argamtu yommuu ta'u, bara baajataa 2023 baajanni dhaabbatichaa dhibbantaa 18 Ameerikaa irraa kan argamedha. Oduu biraatiin Tiraamp waraana Yukureen keessaa Putiin akka dhaabu itti himuu hoogganaan ce'umsaa himaniiru. Yeroo ammaa kana Roobaart Wiilkii garee ce'umsaa itti gaafatamaa Tiraamp Peentaagoon keessatti kan sagantaa Tudee irratti dhihaatan irraa odeeffannoo dabalataa dhagahameera. Innis waa'ee akkaataa Tiraamp itti waraana Yukureen keessatti geggeeffamaa jiru irratti hojjechuu qabu yommuu ta'u, Wiilkiin Tiraamp pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiiniif bilbiluudhaan waraana Yukureen keessaa akka dhaabu itti himaniiru jechuun dubbateera. Itti dabaluunis Tiraamp pirezidaantii Yukureen Zelenskiittis halluuwwan kutaa uummata keetii isa guddaa ta'e waamuu dhiisuu keetti waan gahaa akka hin hojjenne itti himneerra jechuun dubbatanii itti fufuunis Zelenskiidhaan dhiirota uummata keessatti maashaa fi cimina kennan alatti dhiistaniirtu jechuun dubbataniiru. Putiin yoo waamicha Tiraamp waraanicha dhaabuu didan ajajaawwan pirezidaantummaa Tiraamp keessaa tokko humna anniisaa Ameerikaa hiikuu ta'a jechuunis Wiilkiin dubbataniiru. Dhangala'aan gaazii uumamaa Ameerikaa gara Awurooppaatti yaa'uun ni jalqabna kan jedhan Wiilkiin boba'aa Ameerikaa gabaa boba'aa addunyaa irratti argaman isaa immoo gatii boba'aa gadi buusa jechuun kunis diinagdee Raashiyaa ni kuffisa. Sunis ammoo rakkoo cimaa diinagdee yeroo waraana Putiin irra ga'eedha jechuun adeemsa kana keessa dubbataniiru. To'annoon odolaawwan Chaagos hariiroo Yuukeen Tiraamp waliin qabdu qoruu danda'a jedhame. Bulchiinsa Doonaald Tiraamp jalqabaa keessatti ministeera loltootaa durii Roobaart Wiilkii sagantaa BBC Today irratti kan dubbatan yommuu ta'u, Tiraamp Yuukeen ittisa irratti baasii dabalataa akka baastuu barbaadu jedhan. Yeroo waraanni Ingiliiz dandeettii guddaa qabaatee addunyaan ni cimti jedhan, Jaarmaniifis akkuma kana jechuudhaan itti dabaluun ittis Tiraampiif dhimma guutumatti dursi kennamuudha jechuun Roobaart Wiilkiin dubbataniiru. Odolaawwan Chaagos hariiroo ittisaa Tiraampii fi mootummaa UK gidduu jiru qormaata jalqabaa ta'uu danda'u ilaalchisee kan gaafataman Wiilkiin guutummaatti Di'eegoo Gaarshaan waggoottan kurnaniif US fi UK'tti bakka tarsiimoo murteessaa ta'ee ture jechuun deebii kennaniiru. Mootummaa UK odolaawwan kanneen gara Moorshiyaatti deebisuudhaaf kutannoo qaba ture garuu Tiraamp UK'n akkas akka gootu hin barbaadan murtoon Landan to'annoo odolaawwan kana to'achuuf qabdu hariiroo addaa sana cabsuu danda'a jechuun dubbataniiru. UK'n bara 1965tti odolaawwan Chaagos Moorisiyaa to'achuun onkololeessa keessa abbaa biyyummaa akka kennitu garuu ammoo buufata odola guddittii Diyaasgoo Gaarshiyaa irratti argamu liizii waggoottan 99 to'achuu ishee beeksifteerti. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya oduun ammaaf simbiraan geenne kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.